أنا ما قوني فيك سما نجالتي وفي فتاة دكانك سانا بافتي قتي جبوكو في فلاتين عم جرين يلاتي أنا ما قوني فيك سما نجالتي وفي فتاة دكانك سانا بافتي قتي جبوكو في فلاتين عم جرين يلاتي عرارة سانا الرجرة بيبتا سانا الرجرة من أمين سبب نكومي توابرة أني قرمو قانطائي وعيولاني كنايات باينة تتولا يا Maaliif abba maaliif sitti tola meen itti himuu dandeessaa laati anis isinirraa baruun barbaada. Egaa bara kan keenya waldaadhuma dhaquu bichaadhaanii amma garuu biyya alaa fi biyya keessayyuu taa'anii wangeela lallabuun danda'ameera ati dhageeffiguudhaan talaku. Anillee hin dhageenye ture abbaa koo garuu anis ka'ee moobaayilii tachii qaba silaa waayifaa kiyyaaf yaadaa yoo banadhee hirmaattuu sagantoota kanaa ta'uu laati. Maalinni laati abbaa koo kunoolaa sagalee wayii dhaggeeffadhu oduu gammachiisaa bakka gammaddan jedha mee wajjin haa dhaggeeffannu. Ilaa yaa nama amma sagalee waamichaa kana dhaga'uuf qophoofte baga gammadde kun sagalee misraachoodha. Waldaan fayyina lubbuu fi waldaan Ebenezer World Wide Church oduu gammachiisaa qabatanii kan as ba'an yoo ta'u baga gammaddan. Maali poliisa koo maaltu ta'e yeroo ati sagalee waamichaa kana lallabdu naga'e yoo fixa kee ta'e natti himuu dandeessaa laati. Eeyyin isinitti nima dhaga'aa dhaggeeffadhaa marri waldaan fayyina lubbuu fi waldaan Ebenezer World Wide sagantaa galataa guddaa qabatanii akka as ba'an isinii hin dhageenye jechuudha moo? Nutillee hin dhageenye turre edaa karaa onlaayinii kanaatiinis dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo ni lallabama jechuudha. Maarree ammuma waayifaa kiyya banadheen hirmaattuu sagantichaa nan ta'a. Nutis hirmaattota sagantichaa ni taana. Erganni na jaallatee michuun koo ofitti na qabatee eenyu yoodaan nan baasu erganni biyya keessaa filatee biyya ofiisaa naaf laatee eenyu yoochi nan baasu erganni kallattii koo jijjiiree deemsara jalqabsiise eenyu yoo nan teessisu erganni uffata keessaa filatee sajaaru natti uwwise eenyu yoo natti baasu. Shalom, shalom, shalom. Nagaan nagaarra caalu nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Tajaajiltootaaf tajaajilamtoota waldoota onlaayinii charchii hundumaaf nagaa ishee afuuraa isin gaafachaa kan jirtu waldoota onlaayinii charchii keessaa waldaa fayyina lubbuu fi waldaa Ebenezer World Wide sagantaa galateeffannaa guddaa qabatanii dhaloota kana gidduutti yoo argaman gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Baga gammaddan baga wajjinumaan gammanne. Halleluuyaa. Guutummaa bifa kee achiin nutti mul'istee karaa isaan jireenyatti wal nu deebistee. Guutummaa bifa kee achiin nutti mul'istee karaa isaan jireenyatti wal nu deebistee. Siif ammas maal jenna yoo galataa malee ammas 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 galata siin jenna. Jaalalatu ilma kee fannoo irratti nuuf qalee ammas 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 galata siin jenna. Egaa marri isinis bakkuma jirtan teessanii waa'ifaa yookaan daataa keessan banachuudhaan hirmaatota sagantichaa akka taatan kan isiniin jechaa jirru yoo ta'u
guyyoota kanatti wangeelli mootummaa waaqayyoo ni lallabama. Sagalee raajitiinis dhaloonni ni jajjabeeffamu. Diraamaaf walaloo garaagaraatiin dhugaan dubbii sagalee waaqayyoo ni lallabama. Sababa sagantaa kanaatiin hafuuronni hamoon qilleensa kana keessa balali'an harki waaqayyoo ol jedhee isaan ni rukuta. Dhukkubsattootaafis ni kadhatama. Hafuuronni hamoonni namoota keessa iyyee caraanee ni ba'a. Hojiiwwan aangoo gurguddaan kanaan dura waldoota kana keessatti hojjetamaa ture. Ammas humni waaqayyoo inni guddaan ni hojjeta. Halleluuyaa. Kanaafuu goota hirmaattota sagantichaa ta'a. Dammukicha nyaatetu cubbuudhaan jannata gannu yaase. Yesus muka jireenyaa ta'eetu dhufe tolu dachaase. Ewwan bofa dhageessatu muka dhoowwamerraa jirtee nyaatte. Inni dubartittii keessaa dhalate immoo mataasaa dhidhiite. Yesuustu mataa jawwichaa dhidhiite. Egaa marri guyyoota kanatti tajaajiltoonni dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo qabatanii nu gidduutti argama. Raajii Laggasii, Raajii Taarikuu, Raajii Biraanuu, Faarfataa Gaaddisaa, Paaster Abbayyaa, Raajii Margaa, Faarfataa Ashuu, Gitaa Wangeelaa Lataa, Paaster Tashoomii, Paaster Meetaa, Raajii Akiliilu, Raajii Geetuu, Raajii Gaaddisaa fi Paaster Ediin, Gitaa Wangeelaa Abdii, Paaster Lammaa, Gitaa Wangeelaa Dissuu, Paaster Waaqshuu, Raajii Tasfaayee fi Raajii Wandiidha. Malkana qofaree itti dabaluudhaan Raajii Tigistii, Faarfattuu Badhoo, Gaggeessituu Waldaa Mulee, Faarfattuu Caaltuu, Raajii Dibbaabee, Raajii Siifoo, Gaggeessituu Waldaa Hawwii, Gaggeessituu Waldaa Tashii, obboleettii keenya Marartuu, Gaggeessituu Waldaa Warqinash, Faarfattuu Maabiraatii, Faarfattuu Iftuu, Raajii Tigistii, Faarfattuu Maayaa, Gaggeessituu Waldaa Sabboontuu, Gaggeessituu Waldaa Biraanii, Gaggeessituu Waldaa Ayyiluu fi Gaggeessituu Waldaa Seenaadha. Malkana qofaree ani galatan qaba. Galata koos qabadhee dhaloota kana gidduutti argameera jechaa kan jirtu faarfattuu Ijjigaayyoo yoo taatu gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jetti. Baga gammaddan, baga wajjinumaan gammanne. Halleluuyaa. Akkamitti kan ni godhe wal gaafachiisa dhimmi koo barana. Itti qabaa tokkoon qabu hojii koo Yesuus hojjatee jarana. Akkamitti kan ni godhe wal gaafachiisa dhimmi koo barana. Itti qabaa tokkoon qabu hojii koo Yesuus hojjatee jarana. Egaa marri guyyaan sagantaa keenya gaafa guyyaa 22 ji'a 8/2023 waan ta'eef toorri bilbilaa keenyaa 97 15 44 67 duwwaa tokko 67 mala kana qofaree 97 15 27 98 duwwaa 2 23 irratti haloo jechuudhaan nu argachuu dandeessu. Sagantaa gaarii egaa obboleessiif obboleettiin kee dhufanii hirmaattota dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo akka ta'aniif dhalootaaf sharbu jechuun dhaamsa keenyadha. Mootiin Benedaadii mandara Samaariyaatti marsee waan tureefi handarri beelaan rukutamtee amma mataan harreef gudaan gugee tokko gatiinsaa ol ka'ee biyyatti mi'aawutti biyyattiin beelaan dararamte bara beellammaatee ati garaa jabaattee qalashee affeellattee nyaattu abdiin namaa du'ee akka dhadhaa baqee qola deema.